الله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lesson 3 barnoota keenya dalchisa daffaa keessatti understanding the Quran easy way Quraana karaa salphaan hubachuu kan jiru kutaa tokkoffaa part 1 Salah Ajoo. Kanaaf do you answer the Google quiz? Gaafilee Google hin deebiftu? Yes, no need, no. Next time inshallah. Revision question. We learned grammar course in the using Tasluga malfaydamni barana TPIN spoken Arabic total physical interaction spoken Arabic faydamneti barana achi alhamdu all price jechur hundum tufaru garanni kan Allah achi Rahim jechun rajim jechun the outcast. هو الله he is Allah. هو الله he is Allah ayat Rabbin Allah turi laysa barona kan yakan ranjana surah Fatiha versi ayat afuri hangashani grammar charnuska hu huma ka bi fi bikum bina learning chip jecha turuu warnaas keessa jecha haaree jechuun kun si'a 3,455 ashantama kan deddeebi'an alhamdulillah rabbiin asiin nu gahuu fi nu laaffisuudhaaf dhuma barnoota keenya sadaffaa kana keessatti jecha 33 kan si'a 12,880 Quraana keessatti deebi'ee baranna amma leeveliin barnoota sadaffaa kana keessatti zeeroo irraa kaatee hanga jecha 10,000 keessa jirta jechuudha. Homework hojii mana tilaawaadhaaf yeroo lama daqiiqaa 5 qo'annaaf daqiiqaa 2 kitaabaa fi vocabulary sagalee isaa daqiiqaa dhageeffadhu hiriyaa kee gaafadhu quraana qara'ee rabbi zidni ilmi Allah selecting you to learning rabbiin si filatee jira quraana barachuudhaaf don't reject this selection by walking away hindidin eegan ariisee biraa deemuun rabbi zidni ilma yaa rabbi beekumsa nuuf dabale wallahi help us to learn the Quran in the Quran class ya rabbi Quran laafisi Quran barachu Malik the master guyta yookaan mootii al-yawm guyyaa the day ad-din the judgment murtiidha Malik the master yawm the day guyyaa ad-din the judgment jechi Malik jedhu mootii jechuudha yeroo sadii quraana keessatti dhufe Maliki yawmiddin the master of the day of the judgment jechuudha yawmul eid yawmul qiyama guyyaan san guyyaa qiyamaati yawm ayyaam jechi yawm yookaan ayyaam guyyoota kajoo marraa 405 quraana keessatti dhufe the day of the judgment guyyaa murtiidha the day of the result for our bad and a good deed guyyaa ittiin bu'aa hojii keenyaa gaariis hamaas fudhannu jechuudha the system of life lamaffaa diin jechuun system of life sirna jiruuti islaamummaadha kanaaf study independent gaafadhu madaali karoorsi babal'isi On the day of judgment, Allah will have the sole authority. Nobody shall have any power. He alone, judge among his people. Uyamutit, Rabbi, qofatu angoo qaba. Namni tokko angoo hin qabu. Kanaaf isaatu namarra murteessa. On that day, no one can intercede excepting the one who is given permission by Allah. Guyyaa san nam tokkollee magantaa nama dhaabbachuu hin danda'an. lubbuu nama yookaan rabbiin hayyama kenneef malee the day of judgment will be a terrible day guyyaa murtii san guyyaa cinqaa jabaati guyyaa rakkoo hamtuuti a man will run away from his brother nama obboleessa irraa dheessa ummaa isaa irraa dheessa his father abbaa isaa irraa dheessa his wife jaartii irraa dheessa his son ilma isaa irraa dheessa everyone will be worried about himself or herself
namni guyyaa san ofii isaatii maaf qofa ofii isaa yookaan ofii ishee qofaaf guyyaa san cinqama. While reading this ayah, we should anticipating the Allah's mercy that He will reward for our good deed. Haaluma ayata kanan karaan tokkas mammaas Rabbiin rahmata godhe namootni dalagaa gaarii hojjetaniif. Simultaneously we should fearing the punishment for our wrongdoing. Akkasuma mammaas Rabbiin eeggachuu qabna, Rabbi sodaachuu qabna. Yakka keenyaaf He made us a Muslim. Muslima nu godhe without asking osoo nuti isan gaafatin gaafii takkaan alatti. Out of His mercy kurrambatuma isaarraa nu godhe. Now that we are asking Him for the Jannah, kanaaf jannata haa kadhannu. Ya Rabbi jannata nuuf kenni. We hope that we grant us our dua. Rabbiin du'aa keenya nuuf haa qeebalu. Habit number 7. Amalli torbaffaa kaati qabaachuu qabdu maal inni? Plan every day keeping akhira in the front of you. Yeroo hunda karoorfadhu akhiraan akka fuuldura keenyattu qabadhu deemi. Remember that this du'a yaadat the great qabrii qobaa jirtu yaadat resurrection guyyaa kaafaminsa yaadat guyyaa murtii yaadat tajaajilaman jedhe praying salat on time salata khayrun salati don't miss tilawa in qaraati qur'aan isin zikri isin keep healthy fayyali sate make sure to not to use your eye ear tongue and hand and feet in wrong way akkam fayyadam ija kee gurra kee harraba kee harka kee miila kee karaa diliitiin karaa maasiyaatiin karaa yakkatti akkam fayyadam use your life jiruu keetiif fayyadame har'a tireewwummaa keetiif fayyadame qabeenya keetiif fayyadame beekumsa keetiif fayyadame karaa sirriidha. Allim uktub barreessi. Translate yoom jechuun maali? The days, day, judgment, honor. Deen, as too many, judgment and hereafter, judgment and system of life, reward and answering, system of life and hereafter. The judgment and system of life. What is the habit of successful person in this light? Mali. Amali namoota milkaa'oo ta'anii as keessatti. Keep akhira in the mind while planning for everything. إياك نعبد وإياك نستعين. You alone, Ya Rabbi suma qofa. Na'budu, we worshiping, gabbar. وإياك, you alone suma qofa. Nasta'inu, we ask for help, gargaarsaaf gaafan, gargaarsifanna. Iyyaaka, jechi jiru kun marraa 24 dhufe. You alone suma qofa. Ibadat, worshipping, gabbaru. وإياك, and you alone. Na'budu, we. Nasta'inu, worship. Jecha naana isii kun maal agarsiisa? Nuti nasta'inu musliimoota baana. Musliimoonni martinuu jechuudha. إياك نعبد وإياك نستعين. Allah has creating us so that we worshiping Him. Rabbiin akka nuti isa gabbarruuf nu uume. He said, Nije, I have not creating the jinn and humans excepting that they worshiping me. Jinni fi insi wanti uumeef akka na gabbaraniif hin uume je suura Zaariyaat ayat 56 irratti. Ibadah means actually not only to worshiping. Ibadah jechuun Rabbi qofa gabbaruu ofirratti hin daangefamtu, but also obeying Allah's order. Ajaja Rabbii galmaan ga'uu qabdi. To refrain from disobeying Him, irraa fagaachuu ajaja Rabbii dhiisuurraa. To offering salaatuun ibaadaadha. To fast soomuun ibaadaadha. To giving sadaqaa kanachuun ibaadaadha. To going for hajji deemuun hajji gochuun ibaadaadha. To inviting others to Islam, gama islaamummaa nama yaamuun ibaadaadha. To seeking knowledge, beekumsa barbaaduun ibaadaadha. Halal earning, dalagaa halal carraaqachuun ibaadaadha. To serving others, nama tajaajiluun ibaadaadha. Hedduu all these are act of work. Kun hundi gosa ibaadaa irraa ta'u. Among these, Salah is the most important ibadah. Kanneen keessaa salaan immoo irra caaltuu ibaadaati. Whoever leaves Salah intentionally committing kufr, namni salaata akkanumatti itti yaadee dhiise dhugatti
كفري hojjete demolish an important filaf Islamummaa irraa utubaa gurguddaa diige. Ask Allah helping you to worshiping him in the best way, the way that pleasing you. Rabbi kee khara dorke kee ol kaasi yaa Rabbi nama ibaadaa karaa gaariidhaan si gabbaru na godhi yaa Rabbi nama karaa si gammachiisuun ibaadaa godhi yaa Rabbi na godhi. Habit number 8, we should have a near intention of the ibadah for every good task. Kanaaf niyaa qulqulluu qabaadhu jaa dalagaa gaarii hojjechuudhaaf. Real peace of the mind, nageenyi sammuu kan sirriitii fi true success can be achieving. Milkiin dhugaa karaa ibaadaa qofaan dhufti. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. Without the help of Allah, we cannot quench our thirst. Gargaarsa Rabbiitiin alatti bishaan illee guutuu gochuu hin dandeenyu. Then how can we worshiping him without his help? Akkamiin isa gabbaruu dandeenya gargaarsa isaatiin alatti? Therefore recite this ayah with the feeling. Ayata kana gillalaalaa jee, Oh Allah, I beg your help in this Allah in doing every task. Ya Rabbi, nagar gaari salaata kana salaatu keessatti. In doing every task after salah, Ya Rabbi dalagaa salaata booda hojjedhus Ya Rabbi nagar gaari. Please help me whenever I am in trouble. Ya Rabbi nagar gaari rakkina nan keessa jiru keessatti. People hate you if you are asking them. Ilmi namaa yoo kadhatte si jibbu. But Allah loves what you ask him. Rabbiin garuu waan itti jaalatu nama isa kadhatu hin jaalatu. Again, irra deddeebi. For everything loves to accepting the dua. Rabbiin ni qeebala kadhaa. The Prophet ﷺ dua is worshipping. Ergamaan akkana jedhe kadhaan ibaadaadha. Habits karakteriin sagalaffaatti qabaachuu qabda. Ask for Allah's help in everything. Waa hundarra gargaarsa Rabbii barbaadi. How the Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the other prophet, nabiyyoota fi nabiin keenyas Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafachaa ture. Dua are described in the Quran. Du'aayin jajjabeeffamtee akka barbaadamtu Quraanaa fi hadiisa keessatti ibsamteeti jirti. Allim barsiisi. Na'budu jechuun maali? Iyyaaka jechuun maali? Nasta'iin jechuun maali? What the meaning of ibadah? Ibadah jechuun maali kansi? Try to remember this hadith. Hadith qudsi kana yeroo hunda every time you reciting al-Fatiha salata keessa yeroo ni fi Fatiha qiraatu hunda salata hadith kana yaadadhu je. Ergamaan guyyaa salawaatu rabbi salaamu alayhi, I have dividing the salah between me and my slave. Ani salata kana nin qoode gidduu kiyyaa fi gidduu garbichaatti. Half is for me, walakkaan tokko kiyya, half is for him, walakkaan kan ammoo kasaati je. I gave him what he was asking for. Anis nin kannaa fi waa inni kadhate je. When the slave says, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, garbichi kiyya fi kana je. May Allah spoil garbichi kiyya nafaasi je Rabbiin. Ar-Rahman Ar-Rahim gide jemmoo. May Allah exalt Rabb garbichi kiyya na guddise jaaje. Majadani abdi jaaje. When the slave says, Malik Yawmiddin, may Allah glorify Rabbi garbichi kiyya na guddise jaaje. My slave has glorified me jaaje. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gide je. This is between me and my slave. Kun gidduu kiyyaa fi gidduu isaa taate je. Whatever you ask for, wanti inni kadhate hundaa'u I will provide him in kannaaf je Rabbi. When the slave says, اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. This for my slave. Kuna mo kan garbicha kiyyaati. He will get what he asked for. Waan kadhate haa argatu jaaji. Hadiisa Sahih Muslim gabaasee keessatti Abuu Hurayraa Rabbi rahmata isaa haa godhu isarra haa jaalatu. Baruma keenya kanarraa kanuma inshaa Allah hatta yalqaa liqaan aakhar.